Kanaaf hundumti keenya gammanne dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee tokko das nama jedha. Maaliif olan badee ture yoo deebi'u nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatiiwwan waaqayyoo akkam jirtan, akkam yoo nageessan, akkam turtan, bakka jirtanitti nageenyi Kiristoos lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha guyyaa kana dhuguma dubbachuuf sammuna kana baay'ee banne dhimma garaagaraatiif jechuudha. Kanumaaf YouTube hojjechuu isni jechuudha obboleewwan keenya. Dhiifama nu taasisaa hordoftoonni keenya kan taatan marti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessan, jireenyi akkam maal fakkaata? Nu bira bareedaa, waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa har'a immoo wanta baay'ee nama gammachiisu, wanta baay'ee gammachuu guddaa ta'e tokkoon isinitti himaa. Hundumti keessan viidiyoo kana haga xumuraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Hundumti keessan viidiyoo kana haga xumuraa dhaggeeffadhaa. Obboleewwan keenyaafis immoo share godhaa, like godhaa, akkasumas immoo amma dandeessan copy link nuuf godhaa isiniin jenna maatiiwwan waaqayyoo. Egaa akkuma beekamu obboleessi keenya Zammaarii Hawaas yookaan immoo faarfataa Hawaas mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti dhugaa dubbachuuf faarfannoota albama guutuu ol kan baase sirrittiin kan jaalatamu obboleessi keenya gara mana isaatti yookaan immoo gara mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti guyyaa kaleessaa deebi'ee jira. Kanaaf hundumti keenya gammanne dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee tokko das nama jedha. Maaliif olan badee ture yoo deebi'u gara mana isaatti yoo deebi'u manni qulqullummaa kanaadha jedhee bakka deeme sanaayis dhugaa beekuusaati, dhugaa hubatee dhugaan galee fi gara mana isaatti deebi'uusaatti baay'ee tokko nama gammachiisa maatiiwwan waaqayyoo. Kanaaf obboleessa keenya tarii yoo beektan ta'e faarfannaa isaa duraan jechuudha. Daa'imman baay'ee galateeffannaa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maariyaam biyyee kan jedhu Maariyaam biyyee እዘምራለሁ እንደ አባቶቼ እጠራሻለሁ በያሬድ ዜማ በአዲሱ ቀን እንዘምርልን በዕድሜ ዘመኔ እንጀድፋ baay'ee tokko jechuudha. Faarfataan inni dhuguma dubbachuuf baay'ee natti tolaana akka kootti jechuudha. Faarfannoota hedduus qaba immoo faarfannoota nuti faarfachaa turre hedduus qaba. Akka isaa ta'e osoo hin beekin badee ture dhuguma dubbachuuf gara amantaa Taaddisoo jedhamu sanatti jechuudha. Haaromsa jedhanii yeroo kaan sanatti innis oliin deeme ture. Amma immoo gara mana isaatti dhugaan galee fi hubachuudhaan manni amantaa bakka inni dhugaan kanaadha jedhee achis dhaqee ilaalee garuu immoo hin dhabe dhugaa sana dhabe. Manni amantaa dhugumatti Yesuus hin lallabdu ishee Ortodoksii Tawaahidoo kanaadha jedhee deebi'ee jira jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko nama gammachiisa. Akka kootti baay'ee tokko gammadi jechuudha obboleewwan keenya. Hundumti keessanii warra gammaddan baga nagaan deebite jedha akkuma jirratti kaafii obboleessa keenya faarfataa Hawaas yookaan immoo Zammaarii Hawaas jechuudha. Dubbachuuf faarfannoon inni baase baay'ee babbareedaa kan ta'e beektan isin baay'ee isaa jechuudha. Kanaaf inni deebi'uu isaatti baay'ee tokko natti tole jechuudha. Na gammachiisee dhuguma dubbachuuf waaqayyoon gara mana isaatti namoota baay'ee sammuna kana deebisaa jira dhuguma dubbachuuf jechuudha. Obboleessa keenya baay'ee jaalannus Izraa'el Mikaa'el jechuudha. Innis yeroo dhiyoodha jechuudha erga deebi'ee. Kanaaf akkasumas Abbuu jira. Ashannaafi faarfataa Ashannaafi namoota baay'eedha jechuudha dhugaa dubbachuuf sammuna kana kan deebi'aa jiranii. Na waaqayyoon mana isaatti waammachaa jira walitti badanii dhugaa baay'ee tokko das nama jira. Baay'ee nama gammachiisa. Gammachuun sammuna kana dhugaa YouTube hojjechaa hin jiru. Dhimma garaagaraatiif jechuudha natti mijanne obboleewwan keenya hundumti keessaniyyuu dhiifamaa isiniin jecha har'a immoo wanta gammachuu tokkoon qabadhe jira. Hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana aga xumuraatti nu hordofaa dhaggeeffadhaa irraa hubattuun jedha. Akkasumas immoo warroota hin argineef share godhaa. Akkasumas immoo like copy link nuuf godhaa.
Comment irratti immoo baga gammaddanii jedha obboleewwan keenya hunduma keessanii fi egaa akka mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidootti faarfataa sirriittiin jaalannu guyyaa kaleessaa mana isaatti deebi'ee jira jechuudha. Gara mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti deebi'ee jira. Obboleessa keenya faarfataa Hawaas yookaan immoo Zammarii Hawaas sirriitti ni beektu jechuudha. Faarfannoota isaa keessaa faarfannaa baay'ee jaalannu Maariyaam biyyee ዘምራለሁ እንደ አባቶቼ እጠራሻለሁ በያሬድ ዜማ በአዲሱ ቅኔ እንዘምርልሽ በዕድሜ ዘመኔ ማርያም ብዬ ከጀሉ ሰነ jechuudha. Inni sun guyyaa kaleessa gara mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti deebi'ee jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Obboleessa keenya Waaqayyo gooftaan egaa hoolota badan guyyaa akkasumas sa'aatii garaagaraatti gara mana isaanii deessifata. Ammas immoo obboleessa keenya faarfataa Hawaas deebisee jira jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Akkasumas immoo sammuna kana faarfataan Izraa Haayile Miikaa'ilis ture garuu erga deebi'ee innis deebi'eera. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Hundumti isaanii waan deebi'u fakkaata sammuna kana. Na baay'ee tokkoon gammadanii dhugaa dubbachuu faarfannoota isaa keessaa faarfannaa baay'ee jechuudha. Inni albama lama ol jechuudha kan beekoni. Na baay'ee tokko kan namatti toludha. Obboleessi keenya deebuu isaatti baay'ee gammade. Obboleewwan keenya immoo warroonni gammadan komentii irratti bakka gammadan jedhaa isin jenna. Sammuna natti mijanne ture kanaafidha dhimma garaagaraatiif jechuudha. Kanumaaf yuutuubii hin hojjenne jechuudha obboleewwan keenya. Na baga gammadanii hundumti keessanii hoolan tokko deebi'uun isaa hagam ergamtoonni Waaqayyootti gammadan hagam ilmi namaa hordoftoonni Ortodoksii hagam akka itti gammadan argaa jirtu gatitee fi baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa dubbachuu fi keessattuu immoo sirriitti kan jaalannu faarfattoonni keenya barsiisonni keenya yoo deebi'an baay'ee tokko namatti tolaa dhugaa dubbachuuf dhugaan galee fi maaliif jennaan achis dhaqanii ilaalanii gaggaafatanii dhugaa sana dhaban. Yoo dhugaa sana dhaban karaa mana amantaa Ortodoksiitti deebi'an jechuudha. Dhugaan suni kanaadha. Manni amantaa kan barsiistu dhugaa Yesuus Kiristoos Waaqa ta'uu ishee kan barsiistu iccitii Sillaasee irratti sirriitti gadi buutee kan barsiistu mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo jedhanii ragaa ba'aa jiru jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo kana kan nuuf raawwate galanni ulfinni isaaf haa ta'u obboleewwan keenya. Sammuna kana wanta garaagaraatiif banne dhiifama isin jenna. Kana booda immoo yuutuubii keenya akkuma itti fufnetti jira. Hundumti keessan immoo nu hordofaa isin jenna. Amma dandeessan immoo sheer godhaa nu jajjabeessaa isin jenna obboleewwan keenya. Keessanis komentii qabdan nu barreessaa. Eebbifamaa Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Kan kana nu raawwateef Waaqayyoof galanni haa ta'u jenna. Eebbifamaa.